جاء الرانتنا بلشين سمال كارافو أنا كم بلشا أردا بكي ستي غريني سودرا غونجرا مهجي تلو أولتم ما في هجي خيري هجتشون درك أمل مماتي في درك أمل وري سبورتي تجتشون تكم ما في جاللان نتيب سنيرو مالك نقفا برسيسان كلابا ماستر إساك أحمد إجولي إسا سنتروت إسا كان أردا بكي ستي أركمو يامني ترن قدوت إسا يامن كيسا مراسني غند وداي غند جرسا غرغدو في غند حسن إراول التقابي إجارسا من الشيخ كينيا شيخ يوسف akka gargaaraniif shora olaanaa taphataniiru akka namoota naannoo sanirraa dhageenyattis mana sheeka keenya hawaasni dhiheenya kana jaare garuu jaaruu malee haga xumuraatti namuu itti deebi'uuf hin mijoofneef jechuun dubbatan maaster Isaaq Ahmad akka jedhanitti nutis akka kilabii keenyaatti mana sheeka keenya kana xumurree du'aa fudhachuu qabna jechuun haala ajaa'ibaatiin parsantaa 90 gahanii jiru gara fuulduraattis gareen Isuu Dragon China's Wushu Martial Arts Sport Club hojiilee akkanaa hojjechuuf nuti qophiidha jaan maarree gareen keenyas viidiyoo irraa waraabuu fi hojiin isaanii hawaasaaf akka fakkeenya taatu godhuuf hanga dhumaatti wajjin jirra jechuun Arjuun Faanii fi Qindeessaa Aliyyi waadaa galanii jiru. Isuu Dragon China's Wushu Martial Arts Sport Club filannoo keenyaa fi filannoo keessan haa ta'u. وما هذا شغل مربيل وجاء رانتنا قا بكيتي أركبني وما هذا شغل مربيل بالجسم الكرافو أنا أخم بالشعر الداب بكي بك جامتي أركبني وما هذا شغل مربيل براتوني سندوبة تيجرتن كون براتوتا إسو دراجر وشو تشايناس وشو مارشال آرت سبورت كلاب كان جامو كان أردا بكي غيسة الإنجاجرو شو ما هذا شغل مربيل وجيت لو قلتم ما وجاء رانتنا شيخ إنيا شيخ جودة مجلسة أسكي ساكا بيشورا منا إسا أرد إني مريني وان إسا برباجس هون غرغرة شوران إساني في برشيسا ساني ولين kapaawanii jechuudha nuti akka gartee hojii kana irratti hirmaannu nu yaamanii jiranii Farsa Isaki Abdi Egere Baruti Karobianu Funliste Wushu Martial Artifide Fandal Melu Kamsite Ujin Tantinu Diamandi Senartu Banano Undi Galani Khanke Gudada Namusi Farsa Isaki Abdi Egere Baruti Karobianu Funliste Martial Artivide Fandal Melu Kamsite Irab dubartiin filannu lachuu jaalalaan simanna hiikoota sanyiif amantii isaa Wushu Martial Arti hiikaa guddaan hin dangeeffamtu fayyaa qabannaan kayyootu Presidenti netesi say fotu galmai yeroo naan gahe Irab dubartiin filannu lachuu jaalalaan
marshal artii Ika guddaan hin dhaggeeffamtu fayyaa qabannaan ka'ii kootu Nuriinsi deemtii ni teessinsa hin kottu galmaa'ee yeroodhaan ka'ii Gudiin tanteenuu daa'imandii seenaaf dubbannaa nu hundi Galanni kan kee guddaadha namoonni faarsaa isaakee Abdii egeree boruutiif karoo biyyaa nuuf oomishte Wushuu marshaal artii fidde ifaan dhaabne nu qabsiifte Bartee barsiisuuf amantaa guddoo kophaa kee badatte Aduu fi qorraan isa obsite maqaa bakkeedhaa mul'iste Booni mataa ol qabadhu addunyaarra nu mul'adhu Ifiiti nuuf hanga'is hin jennaa hedduudha nuti si jaalladha Bartee barsiisuuf amantaa guddoo kophaa kee badatte Aduu fi qorraan isa obsite maqaa bakkeedhaa mul'iste Booni mataa ol qabadhu addunyaarra nu mul'adhu Ifiiti nuuf hanga'is hin jennaa hedduudha nuti si jaalladha Faaya ispoortiin fayyaadha gamtaraan koottaa baradha boqonna sammuu fi qaamaa wushuu marshaal artii godha namni jabeenyaan wal jaalaa tarree galaa koottaa wal jala guyyaan irraa hunni dabra baala madiisii qofirraa yaa Isaaq Isaaqii yaa Isaaq Isaaqii hedduu boonsitiif si jaalate gandi yaa Isaaq Isaaqii hedduu boonsitiif yaa ardaa bakkee biyya jaalalaa jaalatamtuu ka warqee natti facaaftanii tan jaalalaa qaankee wayyaa biyya too fakkii biyya misraa yaa biyyee diinii biyya misoomaa meeqaatu jaalalateetiin booji'amaa jirra jabaadhaa hin laafinaa hadarraa jabaadhaa hin laafinaa hadarraa yaa aradaa bakkee biyya jaalalaa jaalatamtuu ka warqee natti facaaftanii tan jaalalaa qaankee Ispoortiin fayyaadha. Ispoortiin jaalalaa fi tokkummaa cibsee sammuu doome qara. Jallaa diriirsee of tuulummaa dhabamsiisa. Faayidaan ispoortiin qabdu tokkoo fi lamaa miti. Maarree kilabiin keenya Issuu Diraagoonii Chaayinaas Wushuu Maarshaal Aartii Ispoortii Kilab kanaan dura marsaa 6 dhaloota abdii boruu jabeenya qaamaa fi sammuun cimsee eebbisuun isaan ni yaadatama. Maal kana qofa kilabiin keenya kun marsaa 7ffaa isaa ji'a tokko booda eebbisuuf deema. Leenjisaan kilaba kanaa Isaaq Ahmad dargaggoo abdii boruu kan qaamaa fi sammuun cimsee leenjisaa jirudha. Isaaq Ahmad nama dacheen baha Oromiyaa biqilchita keessaa isa tokkodha. Sababninis jaalala isaarraa kan ka'e akkuma tokko ja'anii lama ja'anitti yeroo ammaan tana iddoolee leenjii 7 olitti hojii haala ajaa'ibaatiin gaggeessaati jira. Iddoon leenjii keenya aanaa Kombolchaa Araddaa Bakkee keessatti argamna. Gara fuulduraattis iddoolee leenjii baay'ee qopheessinee isin eegaa jirra. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Burqaa dagaa binaa barsiiftota madda galanii maabadaa Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Burqaa dagaa binaa barsiiftota madda galanii maabadaa Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa Isaanii barnootaan ijoollee tajaajila Hanii fi meelannee sammuu daa'immanii hiriiree beekumsaa keessa unquranii hayaa dhaalchisanii Barsiisaa barumsaa Qaraayyuu hawaasaa jireenya golgodhaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiinii jabaa Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Burqaa dagaa binaa barsiiftota madda galanii maabadaa naannoo kananii agartuu jireenya.
barsiiftota keenya bu'aalee barnootaa jabeessinee himna bu'aalee beekumsaa yoo galatoo. Bakka mana jiisaan beekanii ta'uu waliin jiisan. Egaa buufateenyaa guyyaa har'aan tanaa akkuma argaa jirtanitti kilabiin Suudiraa Galii Chaayinaa Suushuu Maarshal Aart Ispoort Kilab barattoota isaa hojii tola ooltummaa gargaarsa sheekeenyaa Sheek Yuusufiif mana isaa kan hawaasni keenya ijaaru malee maraggii irraa hin xumurin ijoolleen isaa har'a gaafa noo karaa kanatti irraa xumurre isaanii tattaaffii ajaa'ibaatu irra jiran maashaallah kun waan nama gammachiisu warroottan ispoortii hundaafillee waan fakkeenya ta'uu jechuudha oonii takkanaati. Asinis gruppii biraatu jira. Warri asitis dhoqqee akkanatti jiisaa jiran karaa banaa jedha faanis bishaaniin akkanatti deeggaraa jiran jechuudha. Karaa jechuudha. Uumaa uummanni waan dalaguu dhabeetii dhadhaabbachaa jira jechuudha. Arjuun leenca kiyya tokkichaan argee ilma kombolchaa abbaay'ee baffeete jaalte ilma abbaa gadaadha muudii teetiin namaa ta'a muudii mataa keetii qabda muudii namaan aariito baay'ee ammoo waan akkanaa tanaa das na jaaqa abbaa kiyya ammoo baala gee jirata muudii tanan feene ammoo isaan san nutuu isaan hin feenu yoo diddidan manaa dhufnee guurra baay'ee akkanaasitti gaba. Gammachuun tantee gammachuu teenyaa jechuun dufaaf masotaa keenyaa bagaa duftaan arjuun qalii namaa arjuun jaalalee bagaa duftaan ijoollee jaalala arjuu abbaa artii Egaa akkuma argaa jirtanitti garee Suudiraa Wushuu Chaayinaas Wushuu Maarshal Aart Ispoort Kilab barattoota isaa kun guyyaa har'aan tanaa araddaa bakkee keessatti hojii gargaarsa yookaan tola ooltummaa irratti barattoota isaa ajajee jechuudha. Mana sheekeenyaa akkanatti kun ogaa dhoqqee ilaal naanafadhu jechaa jiran jechuudha maatis kala mirbeel namuu kana wal jalaa darbaa jira. Garasiis namni biyyee qotaa jira gamana ammoo kaan dhoqqee jiisaa jira keessaas ammaas akkasitti dhoqqee jiisanii kaanis korbotti naqaa fi haala ajaa'ibaatiin akkanatti hojjechaa jiran jechuudha. Kaan dhoqqee jiisee fi luuqaarra naqaa fi kaan viidiyoodhaan itti ol naqaa akka ajaa'ibaatti hojjechaa jiran mee walumaan haalaan loqotu karaa alaatis guruppii ta'alaan jirtus isin garsiisna gaa. Kuno akkuma argaa jirtanitti asinis maraggii itti fufanii jiran jechuudha. Yeruma muraasa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti amma ol kaanii haala kanaan kun ogaa dhukkee irraa kaasaa jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya hawaasni keenya keessattuu warroottan ispoortii barachaa jirtanis warroottan barsiisaa jirtanis ijoollee teessan hojii tola ooltummaa irratti kanatti ajajuu qabdanii isinin jenna. Jabaadhaa isinin jenna. Garee Suudiraa Galii fakkeenya nama hundaa akka taatu abdii guddaa qabna. Akkasuma gara mana keessaatiinis guruppii jiru agarsiisna qotu. Agutaka difam agutaka. Dalagaa malee nam tokko dhukkuba akka hojjechuu kan utuu firdiitti eeggachaa jirra. Miira keessa galanii hojjechaa jiran jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tolanii. Mee gara keessaa seennee haalaan lugaa. Asinis sulluma daraaddaramee jira. Kuno gruppiin haraashiin kan biraatti asiin jirti maashaallah akka ajaa'ibaatti kanatti shaafataa godhu jiran jechuudha. Akkuma muuxannoo walirra qabanitti dandeettii namuutu walirra qabutti isaan kun amma warra leenjii kanaan duras mana irrattis leenjii qabu jechuudha. Kanaafuu hootu qindeessaa liyyii gamana akkanatti itti qabi.
Kanaaf ijoollee ispoortii qofallee osoo hin taane warroottan jaalala ispoortii qabullee keessatti hirmaataniiti jiran jechuudha. Isaan hundinuu jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aan tanaa hedduu takka gammannee jirra. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hojiilee akkanaa irratti argamuun nutullee nu gammachiisee jira. Barsiisaa kilaba kanaatis Isaaq Ahmad hojii kanaa kana hojjechuu isaatirraa hedduu irraa gammannee jirra. Kanaafuu mee haga dhumaatti waliin haa ilaallu. Asiinis kilabni kabiraatii jira. Yeroo takka. Kuno gara naanfaa duru jalarraa kaasanii ol xumuranii jiran jechuudha. Oggu takka dhaabbiraa. Maashaallah gamanaanis kun akkasumatti mudhii tana ol tarkaanfachiisanii jiran jechuudha. Gareen tanaatu shaadha maata shokolee marbeel dhukkeen irraa kaasaniiti. Si qabu? Amin. Nagar bite santan yema rutani tadiri san rabu terap sinago. Amin. Terkas ni terap behabu. Amin. Bersisa kesin le sahake orot behabu. Amin. Agasi yada mara sarap behabu tu. Amin. Ini ye terap behabu. Amin. Mana mana berakam. Amin. Agasi san negara behabu. Amin. San negara behabu. Amin. Senin le kerja orang sana berat hai bersisa terap sinago. Amin. Karena tu Yunda orang bisniahan. Amin. Senin ye terap bisniato. Amin. Senin ye terap bisniato. Amin. हम तो तेरा बिस्न रहा का आमीन भगवान तेरा कोई स्नेह का आमीन तेरा बिस्न आतो आमीन दीनिस आमीन दुनियानिस आमीन या तकुनिस आमीन अबेन्या तकुनिस आमीन बिस्न आतो आमीन हरा तो बिस्न रब हमल के आमीन बरा खराब बेहन आमीन अबेन्या बरा खराब बेहन आमीन बिस्न रब नवाने रे आमीन एनम हरा बेबार आई बिस्न रब नवाब आमीन मिलिन मिलिन में हरा बेबार किते में दिन हरा बेबार आई बिस्न रब नवाब आमीन Amin. Kemarin juga sana kemarin. Amin. Juga sana kerja di Lebih Samudra Bagun. Amin. Dekat sana Rabbil Nawafur. Amin. Kita Rabbi Senamil kes. Amin. Allah Rabbi Senamil kes. Amin. Ebak abon ni kayaknya ga. Ya, Syekh ni ada aku tu dah ni. Dila mana kana dila kana lepas tiga ni. Ini pun gantungan aja asal kau itu nomor. Eki jangan tu lepas mana mana tu suami. Asal pun sunu. Wan nama mereka justru ka. Baka abon ni kasar lepas di sana bahu tu ni. Ya kan, Syekh Ali gambar kita nak hamam kita tidak bisa nak gambar. Amin. Kabun abu tak kesana sambutan kita bisa nak. Amin. Kabun ni kan cahaya nak tahu, ada kerja.